Turki kau Malta. Ibsa maal ni fata karadis. Ibsa. Wai maal ni kun. La ilaha illallah di faman ugoda. Ibsa ifa am rabbi jiri. Ibsa. Ko ana to. Ya Ibsa maal rabbi. Ay am Ibsa ya Ibsa. Ni fama shi guys. Ibsa. Ibsa maal. Okay, lah ini tikisha so easy. Ni fama. Silama zaul gotan. Tagoy. Silama zaul gotan itu bille. Sama dia anak juga. Tagoy. Karo. Sidda berkenan. Dah, Ibsa. Pakai bau lah Ibsa. Aku boleh makan ni bang Ibsa. Bombay. Iba ka guru. Ali bago Nanti Ibsa easy. Nanti. Jahil bagi. Oi. Kasih Kotu meni banat. Dubbata. Kootu si jechaa jira. Doai furate de bitade. Doai gudda ai furate de bitade. Ha? Kot ari bira jira. Coba na ko isla. Otatika na ko itu ka wana akan switch kana kaj goran kite rafa kana was wanto ko beda switch ha kite radawu Daga jeta. san da lagar da switch kite rafa dawu iso mo kurar ta sun Mana ni bukan normal. Mana bagus tu? Sudah isi Abdul Qadir. main Umar Sikime. Second tu boleh ni kaya resina sih. padanya Silama sinna kenu ko to koi Si dubbachuu jira. Yang sebenarnya sih bro dia. Ifa si Ibsa. Benar di berapa dia? mashallah garo bobo gamadani liye rasmanu Mana yang kedua ni? gamadani le Beres, orang beres. lakai da e olin turanta Mana tak ada masalah. Mama ini resle baratil ya ram tir ta na da wayo yi awas ni gol am kun le si ade jira umani ke na kabajan to ni itiga batam to ni godini shawali ta ana kelle wala gaganda guru magala tul bolo kota nura berna tu nura falle kuno ber kota berna tu kota mana ko dusana jirdiar bulkiton ni kuno di koi Jalan jira. Rafa jira. kuno warre mujare soda jette warre milaje wallahi Dula bide ni. warre milaje mai ele da dodola bi wallahi manje te veda Asik cancel ke asis. koi te kono gudisa me te kono gudisa Jazakumullah khair. Rabbi sina gudisu. Insyaallah tadi. Aku dah tu.
guddifne. Maal jira bilaal maal jira du'aa godhaadha. Afra quddusaan baga dhuftanii du'aa godhuuf. Maamara Quddusaan ni baga dhuftee qo'e mul'isa. Akkana beektaa eerfoon irraa balleessinee cufnee lafa kennaa wala wantoonni illee akkasuma dhagaanitti. Hordoftoota amantaa tiktookii hundaafee baga jala bultii ayyaana ibsishaa fi maaqa shaanis. Waan jedhe bar. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Akkam jirtu nagaa? Nagaa wallah alhamdulillah fayyaa. Jalqaba irratti baga rabbii asiin isin gahe itti aansuun ammoo yaa'u isin jaalatamtoota. Anaan homaa jedhame jechi lammaffaan hin jedhu hin jiru. Isa jedhe waan silaa jedhu isa jedhe ani amma asitti hin jedhu kaan bakkitti jedhu beekaa miire. Sallu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maa silaa bar ima nu haftee nullee ima si dhiifne. Ima nu haftee. Akka nu qannasitti namni surree zippiin qannasitti. Akka ati nu qannaftetti namni surree qaaratti hin jijjiira. Akkasitti hin qannafne nu. Sama kotisii akka nu dhugate. Sama xiqqaa bakka nu godhe illee jechuufilla. Homaa miti wallaahi laayifii yeroo sii kennine irraa yeroo garuu yeroo sii kennine yeroo fixattetti dhufuu baannaaniin wal gaggalaafatu taate. Ibsa ejjennoo dhiyoo tana baafne tokko jira beektaa? Ibsa ejjennoo. Ibsa ejjennoo baafne jira. Isin dubbifna kan gidi. Kun nuura na dubbisu nuura dubbis tokkoffaa irratti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Mannin bareeda makuu shakkara. Walumaa gaa'isa lallaa waziidhaan jalqabaa achirra dubbanna. Olbaa singiriin illee baay'ee jira walirraa sisii qalbaa. Akka argitan gara. Shaayina irraa waa argatte bilaal. Reebaa. Olbaa deebana. Seetira jaadhaan. Nakkeedhaa sila shan. Boosara riikurri nu. Akkami beektaa? Ibsa ejjennoo dhiyoo tana baafne jira. Yeroo jettetti fi akkasuma yeroo jettanitti yoo ka dhufuu baattan taate tokkoffaa qabri irra waliin dhaabannu. Lammaffaa sargii walitti himan. Sadaffaa. Amma uummata keenan dhuftu. Onnaallee naqanna. Miisumaa kennallee naqanna. Afuraffaa. Yaa'u sila wanno dhayibar. No yaa wanna komillee qabnaa bartoon. Komillee hin qabne yaa asumatti. Komillee qabna Komillee na dhageettu. Sarpiraayizii irra ga'e kana ifaajee guddaa warri irraa qabu nu'e. Garuu nu dagatanii maaliif akka nu dagatan komii irraa qabna hunda gisaa irraa dhiyu ifaajee bu'aa baay'ee hedduu keessa baane irratti hin duune nama har'a lubbuun jiru argitan malee nama sinaa du'ee yoo laaf jala taru warra dhiiga irratti dhangalaasa. Maaliif namni dhugaa ofii yeroo dhabu maaliif haa jiran? Maaliif haa jiran dhugaa yeroo dhabu dhugaa beektaa lafee dhugaa barbaadan Ni kallatti malee hin fudhattu. Hara bortii qabdii dhugaa. Dhugaan furdachuu bira tartee borcii qabdi. Kana namni martuu ragaa qaba. Nan sobee. Dhiyoo tanallee waan jedhe. Wallahi siiba. Maayim kagaa kaasanii? Ka dhugaa jechuuf jaalalaan duraan akkanan si hubeetaa jaalala dhugaa dubbachuuf jaalalaan isinuma lamaan irra arge
jaalal akkana taanaan jaalalli dhugaa. Oh my god. ራስ ጋር ስማ ka'ee jaalatu laata. beeta amma akka nama tokkootti jechuun hawaasni bal'aan kunillee waan arguuf tokko tokko jiran fakkeenya. Bilaal dhiyoo tana maal jedhe beekaa? Guddinuu innaa Niitu rabaa ibsa. Sagara maat. Ijoollee tana xiqqeessi wayibsi. sanada isa gurguraafi ayi mamnamni jedhu mee leenchisni garaadhisu yunduu asumaan jecha wallaahi waan baay'ee jecha ilmi namaa namaan hin jenne hedduu numara kennan maal oddoo akkuma numara gallabeetti jiru. Maal jechaadha akkamitti namni akkasuma hin jette abbo Wallaahi namni nama jaalatu qota'a. wallaahi namni akkasuma hin jedhu